Taasuka waldoonni illee as keessatti argamanii mee isin akka waldaatti haala amma deemaa jiru kanarraa wanni isin komitii wajjin tokko taatanii rakkina hawaasni keessa jiru kana ibsattan takkaayyuu rakkina keessan gara mootummaa iyyachaa jirtan kana gara keessanii maal ibsachuu feetan tokko tokko nu ibsa. Bareeda galatoomaa jedha. Ani Kadiir Adam jedhama. Hoggana waldaa Siqoof Mandooti. Isa kanarraa nuti haalonni ibsuu barbaannu waa hedduu jira. Achi keessaa egaa duraan dursinee pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii keenya kan duraa jechuudha. Bakka fedhee jiraateetiin jedhu seenaan inni dalageetiin jedhe saba Oromoo keessatti dhaloota amma dhalatee lafa jiruu fi ka'uufafoo dhalatutti illee hin dagatamu. Kana jechuun gartee qabsoon barattoonni qeerroo fi qarree kan turan isaan fiixa baate isaan bilisoomni jechuudha. Akkasuma gartee isa qofaas miti muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed illee jechuudha. Biyyattiin alhamdulillahi rabbiin galanni haa gahu. Ammaan tana gartee muummichi ministeera kagartee waliigala gartee biyyattii Itoophiyaa bulchuutti jiru Oromoodha. Mirgi nama tokko ka gadi qabamee ka tokko ol qabamee ka tokko arrabsamee ka tokko faarfamuu miti. Qixa sirriitiin mush Itoophiyaa fi miti Afrikaaf addunyaaf fakkeenya tahaa Dr. Abiy Ahmed nama akkasitti ilaalcha akkasiitiin addunyaan isa ilaalu jirtu. Nuti gartee dhaamsi keenya baqattoonni Oromoo Yaman keessaa magaalaa sanaa kan jirru waggaa afurii kana keessatti saaruufa jala jirra, miidhama guddaa keessa jirra. Akka yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa tokkoffaa baqattoota addunyaa tanarraa biyya alaa jiran ta'e Itoophiyaa, lammiilee Itoophiyaa kamuu duratti akka ilaalchi addaa tokko nuuf godhamee as keessaa baanu dhimma kana dabarfachuu feena. Kanaafuu gartee qaamni dhimmi kun ilaalchisu kamuu akka gartanii irratti daladdanii biyya kana keessa maatii kennaatiin akka baanu feena. Akkuma kana dabarfachuu barbaada.